واو 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مبروك 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 congratulations أم فرو congratulations أم فرو بقى جمد الحمد لله. الحمد لله رب العالمين قالت ربي قالني حاجة بقى ربي تأرى كندا ربي سميل كيسي أم فرو بقى ملكوفتي ربي بكعتي ديم تسنت اللي ربي ستي حالة عامي جيسو ستي هاتولتو حالي كان كي gammachuu haa ta'u alaamanni kan keessatti haa tolu baga milkooftee baga gammaddee dhugaa sii gammannee jirra baga rabbiin carraa kana si badhaasee. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kee jalatti argamtan jirtu hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessatti xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattan hundumti keessanuu ammallee naaf jiraadha isiniin jedha faamilii kiyya. Egaa warri amma maatiin haa taatan galatooma kan haroo dhuftan illee ani haa dhufu baga nagaan gama YouTube chaanal kiyyaa dhuftaniis seena subscribe like share godha komentii yaada keessan barreessa kan durallee laayikii godha komentii barreessa isiniin jedha. Egaa akkuma asirra argitan kana har'a gammachuu Ummuu Firooti. Ummuu Firoo namni hin jaalanne hin jira. Ummuu Firoo namni hundi isaatu ni jaalataa jechuudha. Ummuu Firoo jechuun nama baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasuma haadha manaa reeditti jechuudha. Ummuu Firoon namni hin beekne hin jiru jechuudha. Namni martuu ni beeka. Ummuu Firoon alhamdulillah. Mabruuk 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 Ummuu Firoo dhugaa baga rabbiin si gammachiisee baga rabbiin carraa Ameerikaa guzoo wada Ameerikaa jedha rabbi Ameerikallee rabbi achi si haa baasu guzoo wada Kaanaadaa jechuu kiyya baga rabbiin carraa Kaanaadaa kana si badhaasee si gammachiise nama rabbiin ol qabee namni gadi qabuu hin danda'u baga rabbi ol si qabee baga rabbiin carraa Kaanaadaa kanallee si badhaasee. Ammallee jireenyi kee achittillee ka duraa caala rabbiin jireenya keessatti haa bal'isu jireenyi kan keessatti haa tolu alaamanni kee gammachuu haa ta'u akkuma ati dhugaa dubbachuuf Ummuu Firoon baay'ee nama gaariidha jechuudha. Simboo qabeettii nama amala gaarii qabdudha jechuudha. Miidiyaa kanarra namatti tolti dubartii naamusa qabdu dubartii adaba qabdu dubartii akhlaaqa qabdu dubartii guyyaa tokko miidiyaa kanarratti baatee hin dubbanne keessaa isii akkasuma hedduu tokko gara nama nyaatti jechuudha. Himimmaan nama bochisaa yeroo isiin deemtu haati faatee baay'ee wajjin bootte akkasuma hedduu tokko jaaladha natti tolti jechuudha. Miidiyaa kanarra namoonni akkasii adaba qaban akhlaaqa qaban natti tolan jechuudha. Miidiyaa kanarra hedduu takka namatti tolanii guyyaa tokko miidiyaa kanarratti nama tokko mufachiistee hin beektu guyyaa tokko dubbattee hin beektu nama tuuxxee nama qeeqxee hin beektu bataam nama gaariidha. Nama akkasuma akhlaaqa qabudha jechuudha. Nama amala gaarii amala qabeettii simboo qabeettii namaati jechuudha. Hedduu tokko namatti tolti akkasuma Ummuu Firoo baga gammaddee dhugaa sii gammannee jirra. Namni hunduu si jaallata namni hunduu siif gammada maashaa Allah alhamdulillah baga rabbiin carraa kana siif kenne ammallee achitti sitti haa tolu bakka ati deemtutti sitti haa tolu ammallee Kanaadan nagaan si haa simattu akkasumatti guyyaa kaleessa Ummuu Firoon guzoo wada Kaanaadaa deemte jechuudha. Mucaa ishillee reedillee yeroo gabaabatti rabbiin bakka tokko walitti isin haa fidu. Bakka tokkotti rabbi walitti isin haa deebisu. Akkuma kaleessa jirtan sanitti rabbiin bakka tokkotti walitti isin haa raru. Hamaa jidduu keessanii rabbi haa fageessu. Jaalala jidduu keessanii rabbi haa mi'eessu. Rabbi walitti isin haa deebisu. Bakka tokkotti rabbi isin haa dachaasu. Mucaa isiisanillee garaa nama nyaataa jechuudha. Isaaf jecha waa hedduu taate ammallee rabbi wal biratti haa fidu. Kaanaadaa keessatti sitti haa tolu. Jireenyi gammachuu sitti haa tolu. Akkasuma namoota kenna namoota gara Kaanaadaa deemuu barbaadanillee rabbiin haala isaanii haa mijeessu. Akkuma Ummuu Firoo badhaase kanatti isinillee haa badhaasu. Baga rabbiin isii badhaasee namoonni hedduun gara Kaanaadaa carraa gara Kaanaadaa deemuuf osoo hawwan osoo eegan isii Ummuu Firoon carraa Kaanaadaa argatte alhamdulillah baga rabbiin gammachiise. Koongiraa siin jenne Ummuu Firoo ta'e baga gammadde baga rabbiin si milkeesse ammallee si haa milkeessu waan ati yaadde olitti rabbi si haa milkeessu ta'ati yaadde miti ta'ati yaadini olitti rabbi si haa milkeessu sitti haa tolu akkuma amala gaarummaa keetii wanni hundi gaarii siif haa ta'u. Rabbi haala si haa mijeessu mucaa keellee yeroo gabaabaa ofii fudhattee abbaa manaa keetillee yeroo gabaabaatti bakka tokko dachaatanii rabbiin isin haa gammachiisu.
hedduu tokko siif gammannee maashaallah baga rabbiin carraa kanaan si ga'e baga rabbiin milkii kanaa si argachiise osoo namoonni hedduun carraa kana eeganii osoo namoonni hedduun carraa kana hawwan baga rabbiin si milkeessee si gammachiise ammallee rabbi si haa gammachiisu hedduu tokko si gammannee jirraa hedduu tokko ati nama amala qabeettii firoo jechuun nama amala gaarii nama amala qabeettiidha jechuudha. Hedduu tokko nama boochisti yeroo deemtu jechuudha. Namoonni hedduu wajji booyanii akka nama amma nama amala gaarii qabaachuu isiitiif namoonni hedduu wajji booyanii jiranii namoonni hedduun gammachuudha jechuudha. Gammadanii fi jiranii baga rabbiin carraa kana kennee fi namoonni hedduu hundi isaatu carraa biyya Kanaadaa biyya Ameerikaa deemuu namni hunduu karoora isaa hawwii qaba jechuudha. Rabbiin nama hundaanuu hawwii haa ga'uuni baga rabbiin si milkeessee ammallee rabbiin si haa milkeessu. Waan hunda rabbi si haa milkeessu hajaa muraada kee siif haa guutu waan yaaddee karoora fi hawwii kee galma rabbi si haa ga'u hedduu tokko si gammannee dhugaa maashaallah mabruuka jennee irra deebisaan mabruuk firoo rabbi si haa gammachiisu ammallee mucaa keetii walitti bakka tokkotti deebite rabbi si haa gammachiisu gammachuu daarii hin qabne jireenya bal'oo jireenya achitti illee sitti haa tolu jireenya duroo jireenya kaayiroo keessa turte amma jireenya kaanaadati. Jireenyi Kaanaadaa akka jireenya gaarii jireenya gammachuu jireenya itti gammaddu rabbi si haa taasisu. Hedduu tokko gammannee dhugaa viidiyoo kan kee carraa firoon gara Kaanaadaa deemaa jirti arginaan hedduu tokko gammadee jechuudha. Rabbi si haa gammachiisu namoonni marti isaatu kan siif yaadatanii kan siif gammadanii namoonni marti isaatu kan du'aayii siif godhanii baga rabbi carraa kana si badhaase carraa kana argachuun kan namoonni hundi hawwu. Baga milkooftee rabbiin ammallee milkii kee hajaa kee muraada kee fiixan haa baasu galman si haa ga'u waan hanqattee waan ati yaadde hundaayyuu jechuudha. Mucaa keellee rabbi guddisee bakka guddaan si haa ga'u akkuma ati isa guddifatteetti ammallee rabbiin isa guddisee si haa gammachiisu mucaa keetillee rabbiin bakka tokko ol bira si haa fidu jenna. Dhugaa tokko hordoftoota keenya firoon baay'ee tokko nama gaariidha namni marti isii jaallata. Namni firoon beekne hin jiru jechuudha ijoollee haaraa dhufte taate malee firoon baay'ee tokko nama gaariidha jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya firoon akkanatti gara Kanaadaa deemtee jirti guyyaa kaleessa gammachuu ishiillee himimmaan illee nama bohachisaa jechuudha gammachuudha jechuudha. Gammachuu fi akka amala qabummaa ishee amala gaarii qabdi. Akkuma namni marti ishii beeku kanatti akka arge amalli isii akkanuma jechuudha. Hudda ishii hordofuu jammaree almost waggaa 3 ga'ee jira jechuudha. Maashaallah nama amala gaariidha nama amala qabeettidha. Akkuma amala gaarummaa ishii rabbii waan hundaa ishiif haa laaffisu ammallee bakka deemtu sanitti haala ishii haa bareechu rabbi ishiif haa mijeessu haala ishii waan ishii yaaddu karoora ishii hunda rabbi galmaan haa ga'u. Kana fakkaata viidiyoon firoo gammachuun firoo kana fakkaata. Baga gammaddee alhamdulillaahi nama meeqatu carraa kana hawwee waggaa dheeraatu hawwee yoomuu anummaan gara Kanaadaa kan achi bayaa nama hedduu carraa kana hawwiin eeggataa jechuudha. Ishii immoo rabbiin yeroo gabaabaa keessatti milkeessee jechuudha. Baga milkooftee baga gammaddee gammachuun isii gammachuu kenna milkiin isii milkii kenna. Rabbiin nama hawwii qabu hunda rabbi haa milkeessu. Nama hundaa carraa Ameerikaa carraa Kanaadaa rabbiin haa taasisu. Firoon guzoo wada Kanaadaa jettee jirti. Firoo ishiillee rabbiin yeroo biraa deebi'u garuu boo'ee jira. Maal godharee haati ofii nama biraa deemtee hedduu tokko nama dhaga'ama. Namuu ilmoo ofii osuma jaalatu biraa deema. Rabbiin yeroo gabaabaa keessatti waliin haa ga'u jechuudha. Alhamdulillaahi gammachuu daarii hin qabne jechuudha. Waggaa lama dura isaan hordofaa turre jechuudha. Amma garuu waggaa 3 geennee turre irraa alhamdulillaahi gaarummaa isii malee hamaa isiin agarre jechuudha. Ammallee akkanumatti rabbiin amala isii gaarii amala qabeetti kanaan dhabbii isii haa tursiisu. Egaa hordoftoota kiyya kana fakkaata viidiyoon firoo jechuudha. Firoon gara Kanaadaa kuttee jirti. Yeroo biraa immoo reedii isii mucaa isii kan walitti bakka tokkotti deebi'anii gammachuu viidiyoo isaanii agarru rabbi haa taasisu. Rabbiin giddii qabaa maal akkuma carraa Ameerikaa carraa Kanaadaa fide kana abbaa manaa isiitillee
rabbi walitti isii haa deebisu. Abbaa manaa ishii ni jaalatti ni kabajji. Osoo abbaa manaa ishii kana jaalattee kabajuu baattee maaliif waggaa kana haga inni fuudhe kan akkanatti hin teettu silaa jechuudha. Rabbi walii haa deebisu wallaahi namni wal jaalatu rabbi walii haa deebisu. Jidduu isaaniitti jidduu mi'aa jaalala rabbi walitti haa deebisu. Jaalala qabaannan hanga ammaa akkanatti ta'etti jechuudha. Reeditu beekuu dide malee rabbi walitti haa deebisu. Ifa irraa haa banuu. Dukkan irraa kaasuu ifa itti haa banuu jechuu kiyya. Akkasii inshaallah egaa faamilee kiyya. Viidiyoon kiyya kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha hordoftoota kiyya laayikii godhaa. Koomentii barreessaa. Gammachuu uumme firoo yoo isinitti tole koomentii barreessaa laayikii godhaa. Kongiraa jedhaanii baga gammaddee maashaallah mabruuk baga gammaddee jedhaanii dhugaa uumme firoon baga gammaddee gammachuutu ishii mala nama gaarii gammachuutu isaan mala hedduu tokko gammanneefi jirra alhamdulillah ammallee maashaallah mabruuk rabbiin isii haa gammachiisu. Hedduu tokko gammanneefi jirra gammachuu hisaaba hin qabne jechuudha. Namni hundi isaatu hedduu tokko gammadeefi jira jechuudha. Namni waan gaarii namaa yaadu namni namaa hin gammanne hin jiru jechuudha. Ammallee rabbi isii haa gammachiisu. Fiixaa isii haa baasu. Hawwi isii karoora isii galma isii rabbi fiixan haa baasu. Egaa viidiyoon kee kana fakkaata. Baay'ee haga viidiyoo biraatti walitti deemnu turtii gaarii.